Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoni YouTube Aliyaa Oromoo jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jecha kanatti aansuudhaan YouTube channel kana subscribe like gochuun hin dagatinaa isiniin jecha naashida wayii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhumaatitti akkana dhaggeeffattan abdii qaba. Ya jiya Ramadani, ya jiya Ramadani, ya jiya Ramadani, ya asmara Qurani, ya asmara Qurani, ya asmara Qurani, walitti haadachanu guutu waggaa waggaani, guutu waggaa waggaani, walitti haadachanu guutu waggaa waggaani, guutu waggaa waggaani, yoo anasima machaya bakka jiru marani. Bakka jiru marani ya sahibal Qurani, ya sahibal Qurani, ya sahibal Qurani. Ya jiya Ramadana, ya asmara Qurani, ya asmara Qurani. Ya jiya Ramadani, ya jiya Ramadani, ya asmara Qurani, walitti haadachanu guutu waggaa waggaani, guutu waggaa waggaani, yoo anasima machaya bakka jiru marani, ya sahibal Qurani, ya sahibal Qurani. Yoo nafsiyyaan du'a geette dhaaduu Israa'el dhageette, yoo nafsiyyaan du'a geette dhaaduu Israa'el dhageette, akka afaan jirre beennaan homa duraan hojje yaadatte, Rabbi waa jazaan gatu ta'abbaan ol kaawwate, Rabbi waa jazaan gatu ta'abbaan ol kaawwate, ta'abbaan osoo jiru akeeraaf qadaabate, ta'abbaan osoo jiru akeeraaf qadaabate. Qaniin kiyya dhumate nagaa'e waamsi kiyya, qaniin kiyya dhumate nagaa'e waamsi kiyya, Rahima biraan qabu na dhiisi Rabbii kiyya, Rahima biraan qabu na dhiisi Rabbii kiyya. Ya Allah margite jannatatti loomi margite, ya Allah margite jannatatti loomi margite, nun darbin Ilaahi akka bibiliisin darbite, ya Allah nun darbin Ilaahi akka Fir'aawnaan darbite. Ya Allah shakkarte ijoolleen jaliilu shakkarte, ya Allah shakkarte ijoolleen jaliilu shakkarte, dhufaarti qiyaamaan sallafte siraatarra koolaan bararte. Ya Allah maal jette jaartiin Fir'aawnaa Asiyaan, maal jette jaartiin Fir'aawnaa Asiyaan, ufumaanu uumte nurraa lafa kaa'i maaziyaa. Ya Allah aduun takka baate makkatti, aduun takka baate makkatti asilaanu nyaatte, dukkanti rabbuman nu baase ifatti. Ya Allah bishaan laga yaa'u rammataa, bishaan laga yaa'u rammataa nu bani maskootii jannata, bishaan laga yaa'u rammataa nu bani maskootii jannata. Ya Allah obboroo lukkuun iyyinaa cinaacha ol kaasi lafa, obboroo lukkuun iyyinaa cinaacha ol kaasi lafa, namtichaan Rabbiin gabbaruu akkamitti huursee rafaa, namtichaan Rabbiin gabbaruu akkamitti huursee rafaa, kabiraa namaan soqanii gaafa amrii Rabbii dhufte jismi ma abbaati ragaan, obboroo lukkuun iyyinaa moominni shirkii dawwalee, qaruutee namaati jechuun nama kaaliquun gabbaree, qaruutee namaati jechuun nama kaaliquun gabbaree, qaruutee namaati jechuun nama kaaliquun gabbaree. Ya Allah ahadu samadu kee maqaan, ahadu samadu kee maqaan, sinqi gaariin qabnu taha qaama lumaan fundureete dhaqa.
yaa Allah wanti sitti booyu falkanii guyyaallee iyyadhe wanti sitti booyu falkanii guyyaallee iyyadhe haadharraa na baafte abbarraa na baafte diinirraa na baafte nafsiyaan bilaasha na gootii bidhadhe hirrafin sodaata hirrafin sodaata nirrafuu kamaruu dalagaa ufiitiin sallafuu qiyaamaa maasharii walgeettii ni nafuu yaa Allah ibiddi asaba sireja la figa ibiddi asaba sireja la figa faru rabbi kena onnena madiga kasama baddise nu dirirse ardi kasama baddise nu dirirse ardi ibada irrattu menu kenni sabri ibada irrattu menu kenni sabri bofa tokko jira bofni nama nyaatu ka arrabni isaa barbada fakkaatu yaa rabbi nun godhi warra inni nyaatu yaa rabbi nun godhi warra inni nyaatu Assalamu alaikum jenneetiin jalqabna sunnaa fi waajibin guddifne qabanna qabrii jaalli godaa mal qabadhe baya harka luka kottu ragaanatti baya nagadee qadhabe qullaa keessa ka'a yaa rabbi nun godhe warra qullaa ka'u ibadaa hojjate warratti milkaa'u gooftaanuu taasisi mootiisi kadhanna jireenya waan khairii akhiraaf gawanna assalamu alaikum ya jamaa muslima assalamu alaikum ya jamaa muslima kasama baddise nu dirirse ardi ibada irrattu menu kenni sabri bishaan tokko jira barirraan shallisa amri rabbi dhufnaan arrabni cadhisa muka tokko jira ka qotaan qottoodha biyyeen nama nyaatti akkuma qorsoodha bishaan tokko jira barirraan shallisa amri rabbi dhufnaan arraba cadhisa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube kana subscribe like gochuun dagatinaa isiniin jecha ilmaan oromoo